jirtan hordoftoota OGMC kun sagantaa sagalee ummataati. Sagantaan keenya sagalee ummataa sagantaalee OGMC dhaan qophaa'anii dhiyaatan keessaa isa tokkodha. Sagantaan keenya sagalee ummataa har'aa sagalee Oromoota biyyoota adda addaa jiraatanii qindeessee qabatee dhiyaatee jira. Yeroo baay'ee oduu takka fidanii qilleensumarra oolchanii maaliif jedhan eenyu jedhe eessaa dhufe kan jedhullee oduu homtuu siingalin dhiifta. Qophii ijoollee akka nu gombisan feena. Hanqinoota miidiyaalee kaawwan irratti mul'atan miidiyaa kanaan guutamuutu irra jiraata. Miidiyaan kun miidiyaa gaarii miidiyaa ijoollee fayyidu akka ijoolleen afaan fi aadaa ofii hin daganne akka barsiisanii. Sagantaan hedduu dagatamee kan jira qophii ijoollee afaan barsiisuu. Dhugaadha ammoo wanti nu barbaannu soba ammoo fakkeessinee dhugaa barbaaduu hin danda'u. Yoo dhugaa akkuma beekamu OGMC'n miidiyaa haaraadha. Miidiyaan haaraa kun odeeffannoo wayitaawaa qabatamaa fi madaalawaa uummata biraan gahuudhaaf karoorfatee bakka jiru kanatti uummanni hoo maal barbaada? Uummanni keenya sagantaalee akkamii akka dhiyeessuu barbaada kan jedhu uummata gaafannee jirra. Nutis ogummaa gaazexeessummaatiin hojjechuun cinatti fedhii uummata keenyaa giddu galeessa godhannee hojjechuudhaaf waan karoorfanneef yaada uummataa kana sassaabnee kurfeessinee qindeessinee akka itti aanutti isinii dhiyeessinee jirra. Itti dhiyaadha. Maqaan kiyya Jiloo Dhaabii Badhaanee jedhama. Biyya Jarmanii magaalaa Firaanfoortii keessa jiraadha. Duraan dursee yaada kana qabattanii sagalee uummata keenyaa ta'uu waan dandeettanii qophii kana qabattanii uummata keenyatti as baatanii yaada kana uummata irra sassaabdanii waan fedhii uummataatiin waa qabattanii gabba'uu fi yaaduu keessanii dura dursee galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Miidiyaan saba tokkoo fi sagaleedha. Sagalee uummata bal'aa. Sagalee uummata bal'aa kana karaa madaala ta'e sobaaf logummaa irraa ala ta'e dhugaaf dhugaa irra ejjatee yoo dalagee jedhee miidiyaa addunyaa irratti dhageettii qabu ta'uu danda'a. Maaliif dhugaadha ammoo wanti nu barbaannu soba ammoo fakkeessinee dhugaa barbaaduu hin danda'u. Yoo dhugaa irratti jannee dhugaan gara fuulduraa deemnee jennee akka milkoofnu kana abdii irraa qaba. Itti aansee ammoo wantoota biyya keessa jiranii fi rakkoo biyya keessa jiranii fi rakkoo biyya alaa jiran kana uummata keenya ka afaan faffajesse kana karaa walitti fiduu danda'u, karaa wal simachiisuu danda'u irratti kadalagu yoo ta'e jedhe baay'ee gaariidha jedha gara kiyyaa. Sagantaaleen miidiyaan keenya miidiyaan Oromoo hundinuu irratti dalaguu barbaadu akka nama tokkootitti akka dhalataa Oromoo tokkootitti waa hedduutu jira. Namni keenya qabsoon ija duree uummata keenyaati. Rakkoon saba keenyaa addunyaan ibsuun ija dureeti. Itti aanseellee ammoo biyya alaa kana keessatti sagantaa ijoollee osoo jiraatee jedhee waa'ee gaariidha. Maaliif jennaani tokkoffaa aadaa, seenaa, afaan kun murteessaadha biyya alaa kana ijoollee dhalatanii fi itti aansee ammoo karaa biyyaatiillee haala mijataa ta'een akka isaan afaan kana baratanii afaanii fi aadaa seenaa saba ofii akka baratan kanarratti odoo xiyyeeffatanii dalaganii baay'ee gaariidha jedha gara. Ani maqaan kiyya Hanaan jedhama biyya Nederlaandirraayi akka wanni asirra dhufeef akka miidiyaan kun miidiyaa gaarii miidiyaa ijoollee fayyidu akka ijoolleen afaan fi aadaa ofii hin daganne akka barsiisaniif filma gargaraa waan ta'u waan ispoortii waan barbaachisu hunda akka nu banamuuf barbaannaa miidiyaa nu gaarii barbaannaa akka nuuf hojjetu. Akka isaan dhiisanii gara miidiyaa ofii akka waan aadaa ofii waan afaan isaanii akka hin daganne taasisu barachuu qabanii akka dhaabbaan isaaniis barsiisanii akka isaan aadaa isaanii afaan isaanii akka hin daganne akka godhan ergaa dabarsaa. Miidiyaan keessattuu miidiyaa jechuun wanta dhugaa irratti hundaa'e yookaan ammoo wanta lagaa fi gandaan addaan hin qoonne miidiyaa jechuun tokko ijoon sanii. Fakkeenyaaf miidiyaan kun wanti isa irraa barbaadnu dhugaadhaan dhugarratti hundaa'e fakkeenyaaf Adaamaa keessatti yoo rakkoon tokko har'a kan mudatu taate eenyuun akka rakkinni sun uumame eenyu akka kaase bakka battalasamitti kamitti maal irratti kun hundumtuu qoratamee osoo sooshaal miidiyaa irratti feesbuukaan sooshaal miidiyaa irratti namni arge oofuun ta'ini wanta hedduun qoratee irra gahee wanta gadi nu baasu miidiyaa akkana kana barbaadne malee miidiyaa
social media dhaan abbaan argee siyaasaa fi olii gadi cambu kanarraa miidiyaa qulqulluu qoratanii fakkeenyaaf bulchiinsi gandaa jira security jira wanta adda addaa irraa hubatanii waan irraa ka'ee osoo dafanii maxxansuu hin taane osoo namaa fi uummataa fi sabaaf sablammoota wanta ati jijjiiruu walitti buusuu hin taane qabeenya mootummaa irratti miidhaa dhiibbaa geessuu hin taane nama irratti illee dhiibbaa geessuu osoo hin taane osoo maxxansiin duraan qorachuun isa ijoo dubbiiti. Miidiyaa kana feene sagantaan hedduu dagatamee kan jira qophii ijoollee afaan barsiisuu waa hedduun kubbaadhaa wanta adda addaatiin sabni guddaan kun walitti dhufee biyyoota garagaraa wanta akkanaa kun waa baay'ee irratti nu hojjechuu qaba. Miidiyaan akkanaa kun waan akkanaa kana guddisuu qaba. Maqaan kiyya Leenin Quuxoo jedhama Itoophiyaa Oromiyaarraa. Miidiyaan Oromoo kanaan booda banamu kan isin jalqabdan kanaan dabalate jalqaba irratti professionaalii wanni miidiyaa irraa eegamu maali hojii ogummaadhaan ta'e hojjetuutu irra jiraata akka seera miidiyaatti akka ogummaa fi ogeessota miidiyaa sirrii ta'een hojiin miidiyaa fi miidiyummaa hojjetamuu qaba. Lammata hanqinoonni miidiyaa Oromoo hedduu irratti yeroo hedduu ta'e jabnu vaaliyuu Oromoo mararfata Oromoo waan duudhaa Oromoo kana bu'uuran taasifatanii filiveriin Oromummaa keessa jiraachuutu irra jiraata. Yoo akkas ta'e namatti mi'aa jechuudha. Wantoonni miidiyaa hanqinoota miidiyaa kaawwan irratti arginu kana irratti arguu dhabuu dandeenya jechuudha. Yoo fileverii Oromoof Oromummaa kana duudhaa kaleessaa ka Oromoof Oromummaa kana keessa gadi hiddeeffatee hunda danda'aa ta'ee hunda baataa ta'ee ka homaafuu hin loogin ta'ee akkuma duudhaa Oromoof Oromummaa sanitti yoo deeme miidiyaa bu'aa guddaa buusu ta'uu danda'a jechuudha uummata kanaaf. Sagantaalee dargaggootaaf sagantaalee beekumsa irratti hundaa'an dargaggootaaf dhihaachuutu irra jiraata. Miidiyaaleen hedduu hanqina ka qaban ammallee kan miidiyaa kanaan hin guutama jedhee an abdadhu. Sagantaa daa'immaniif ta'u, sagantaa ijoolleef ta'u, ijoollee Oromootiif ta'u, akka Oromoof Oromummaa hin miinetti akka baratan ka hundumaa akka ta'u ka gama tokko wanni jenni sagantaan ijoollee sagantaan daa'immanii haalaan otoo xiyyeeffatame gaariidha. Garee tokkoof yookiin murna tokkoof yookiin gama tokkoof qofa otoo hin taane garaa bal'achuutu irra jiraata. Sagantaa siyaasaa, diinagdee hunda galeessa ta'e, ka hunda hammatu, ka hunda of keessatti qabatu waan comprehensive ta'e hammachuutu irra jiraata jechuudha miidiyaan kun. I think gaafa miidiyaa kana wanniif jettan gaaffiilee miidiyaan kuuwwan qaban yookiin hanqinoota miidiyaaleen kana duraa qaban laaltaniittu jedhee abdadha. Kanaaf hanqinoota miidiyaalee kaawwan irratti mul'atan miidiyaa kanaan guutamuutu irra jiraata. Oromoon hundi haga danda'ameen akka kiyya jedhutti sagantaalee dheebuu miidiyaa Oromoon qabuuf hunda hammachiisutu irra jiraata jechuudha akkuma akka isaatiin. Qophii ijoollee akka nu gubbisan feena. Qubee afaan Oromoo akka qopheessuu feena. Qophii ijoollee. Qophii ijoollee. Qophii ijoollee. Maqaan kiyyaa Asnaaqasa Shooma Irkooti. Ani biyya Noorween jiraadha. Yeroo baay'ee miidiyaa laalaa jirra. Miidiyaa kana hoo laallu amma miidiyaa fi sooshaal miidiyaa iyyuu gargar baasuun bakka itti nama dhibu ga'aa jirra. Innis maal inni miidiyaan baay'een akkaatuma sooshaal miidiyaa kana kooppii godhee oduun illee mostly Facebook himarraa waraabamtee irra caalan namni odeeffannoon kompitishinii odeeffannoo dabarsuu dorgommiin cimaadha. Haa ta'uutii
ani akka nama tokkootitti akka nama xiqqoo miidiyaa irratti hojjetee beekutitti anan hawwu maal inni madda odeeffannoo qulqulluu argachuu jalqaba. Waan social media irratti deddeemu koppii godhanii dabarsuu dhiisuu fi madda mataa ofii ka ta'e current issue waan yeroo tokko irratti waan adda baasu waan nama dhamaasu odoon ta'in waan adda baasu reasonable yeroo baay'ee oduu takka fidanii qilleensuma oolchanii maaliif jedhan eenyu jedhe eessaa dhufe kan jedhullee odoo homtuu siingalin dhiifta. Miidiyaan tokko madda ofii yoo eere maddi sunis qabatamaa yoo ta'e namni illee irraa ga'e fuudhee dhaggeeffata jechuudha. Kun qulqullina oduuti. Qulqullina oduutitu miidiyaa tokko gatiisaa kennaaf. Namnis amanee itti deddeebi'aa akkuma reef jedhe madda inni irraa argatu. Kanagaa waan guddaan ogummaa gaazexeessummaatii fi social media irratti akka aktivistiitti waan hojjetan gargar baasudha. Miidiyaa yoo jennu miidiyaa mass miidiyaa yookaan mainstream miidiyaa tokko irratti hojjechuu barbaadan hamma danda'ame odeeffannoon social media irratti bushaayee kun akka gatii qabaatu godhuun barbaachisaadha. Maaliif namni odeeffannoo xiqqoo takka fuudhee cicciree social media irratti ittiin uf dhaadheessa. Akkas akkan taane hamma danda'ame namni waan itti deddeebi'ee dhaggeeffatu akka ta'u barbaachisaadha. Kan biraa tokko gaazexeessaa yoo ta'anii argitee miidiyaa tokko irra hojjechuu barbaadan hamma danda'ametti ogummaa gaazexeessaa kanaa sirriitti qorachuun barbaachisaadha. Kanan jedhu isiniif illee warra muuxannoo gaazexeessummaa qabdan ta'in namni baay'een gaazexeessaa ta'ee amma televizyiinii irraa dubbisu dhageenya. Namallee interviyuu godhu argita. Teessee waan hanqate sallaalta teessee. Maal jechuu kooti tuffachuudhaaf odoo hin ta'in akka namni qaramuuf. Namni yoo ogummaa tokkotti bobba'u maaltu narraa eegama ulaagaa maalaan guutuu qaba miidiyaan maal innan jedhu dura qorachuun hedduu barbaachisaadha. Nama tokko hodheessan fakkeenyaaf ofumaa taa'anii haasa'anii ofumaa fixanii namticha saniin eeni lakki jedhanii filaati oduu yookaan nama tokkorraa odeeffannoo yoo barbaadde akka nama beeynesitti nama san qorattee gaafattee isas immoo challenge goota hin qoraasta nama san akka nama qoloqqoluu kanatti qoloqqolta odeeffannoo argachuudhaaf. Kan jechuun nama san tuffachuu yookaan arrabsuu yookaan xinneessuu miti. Haa ta'u malee namni tokko fidee fe'aa oduu yoo sirratti hiikkatee deeme eessaa fidde akkamitti fidde kun maali akkamiin amanne jettee bitaa mirgaan waraantee odeeffannoo qabatamaa irraa argachuun barbaachisaadha. Kan biraa miidiyaa jechuun alakka nama miidiyaa xiqqooshii waa'ee miidiyaa dubbisee beekuu tokkotti miidiyaa jechuun eddugaleessa jechuudha. Eddugaleessa ummataa fi qaama biyya bulchuu tokkooti keessattuu. Miidiyaa mootummaatis haa ta'u miidiyaa dhuunfaa wanni guddaan miidiyaan hojjetu waan ummanni jedhu mootummaatti hima waan mootummaan jedhu ummatatti hima. Lachiifuu qixxee dhaabbata. Lachuu hin qoraasa. Ummannis ka'ee mootummaa hoyakke. Amma nu mootummaan qabnu Oromoon. Mootummaan nu qabnu paartiiwwan siyaasati. Paartiiwwan siyaasaa kun naafalmee akka mirga kiyya kabachiisu jedhee eega Oromoon. Paartiiwwan siyaasaa kanaan kana sirraa eega ummanni kana si hamattaa deebii kenni jettee kokkee qabda jechuudha. Ummata biras dhayxee isin immoo maal gootanii maal dhabdan isinirraa maaltu eegama jettee qorta jechuudha. Kana wanni miidiyaa tokkorraa eegamu. Kan biraa tokko aadaa badaan amma miidiyaalee hedduutti ala kanatti dhalate tokko miidiyaan suufee nama waa beeku ogeessa nama odeeffannoo qabu nama seenaa beeku nama aadaa beeku kana suufee dhaggeeffataa isaatitti dhiyeessuun hafeet namni akkuma wal beeku waliin bilbilee waliin haasa'aa oola nama wal fakkaatu guyyaa maraa agarta hin ifatta san booda hin dhiifta san booda. Gartummaa jechuu kiyya beeyte hiriyyummaa gartummaa namni waluma faarsu taa'ee wal faarsa miidiyaa irra dhufe eeni jecha qabatamaa jette waan gaarii jette jedhee wal faarsu isaa miti. Miidiyaa jechuun nama ati hin beeyne tokkollee affeeruu danda'udha. Waan ati barbaaddu hiriyummaa isaa odoo hin ta'in ati kan barbaaddu isarraa odeeffannoo qabatama waan dhugaa yookaan odeeffannoo deddeemu tokko isarraa dhugaa adda baasu. Yoo hamatame yoo paartiin tokko hamatame yaamte
qoraste irraa dhugaa baasuudha malee yoo hiriyooma taate buna wal affeeruun irra caalaa waan sirnaati jedhee yaada. Egaani waan guddaan gaazexeessummaa fi aktivistummaa wal makee wal bukeessutti jira yeroo ammaa kana. An social mediaatti bahee waan ummata kiyyaa yoo nam falma jedhe an aktivistiidha. Waan barbaade deeggaree waan barbaade dhiisuu hin danda'a. Yoon gaazexeessan ta'e miidiyaa tokko irratti hojjedhe jedhe garuu waan an deeggaruu fi waan an dhiisullee dhiise nama silaa yaada ani barbaadu haasa'ullee chaalenjiin godhuu qaba jechuudha. Waan an deeggaru san yeroo san dhiisuun qaba. Yookaan immoo miidiyaan sun waan ibsa ejjennoo ofii baasuu qaba. Ejjennoo ofii amma gaazexaan tokko tokko argatanii jiraattan ani niwusii irratti ani peepparii hojjedhe yeroo baay'ee niwus peepparii irratti wanni ofii baasu editorial artiklii mataa ofii maxxansan. Waan tokko tokko irratti ejjennoo miidiyaa sun qabu. Isa godhuun hin danda'amu. Kanaa achi ofumaa fi aktivistis ta'anii ofumaaf gaazexeessas ta'uun waan baay'eetu wal nama jalaa maka. Waan biraan miidiyaa ga'ammaa jirurraa dhabe sagantaa dhaabbataa. Guyyaa sanbataa namni taa'ee sagantaa tokko mee torbaniinuu nan laala jedhee sanbattan gattaa'ee sagantaan hordofuun qaba waan jedhe tokkichumti amma miidiyaan Oromoo waan torbaniin itti deebi'ee waan tokko dhiyeessuun agarra. Inuma fiigamaa, inuma girrifamaa yeroon isaa qabsoodha dhugaadha. Haa ta'u qabsoma kana keessattuu ati torbaniin waan namni silaa miidiyaa keetti dhufuuf qabaachuu qabda. Waan tokko dhaabbataadhaan waan mi'aawwii qabaachuu qabda jechuudha. Egaani waan guddaan miidiyaan dhaabbatuuf bari ummanni beekuudhaaf mirga qaba. Odeeffannoo argachuudhaaf mirga qaba. Hojiin gaazexeessaa immoo odeeffannoo san qotee baasee uummataan ga'uudha jechuudha. Murtii isaa garuu uummataaf dhiisa. Ofumaa fidee ofumaaf mana murtii ta'ee murteessee kaan jiraachisee kaan ajjeesuun sirnaa miti. Egaan kanaan ani akka nama tokkootitti miidiyaan kun akka qabaatu yookaan miidiyaan ijaartan yookaan ka jiru kunillee ka qabnu har'a qabnullee akka horatu kanan barbaadu kana jechuudha. Oromoon rakkoo hedduu qaba. Rakkoo siyaasaa hin qaba. Waa'ee yeroo isaati irratti Oromoo hawaasa isaa ta'uu, dhaabotii siyaasaa isaa ta'uu, hayyoota Oromoon qabus haa ta'uu fidanii uummanni akka dammaqu gochuun hedduu barbaachisaadha. Current issue yookaan haala yeroo. Kan biraa immoo kanuma mara keessayyuu haaluma rakkisaa kana keessanuyyuu immoo waan afaan keetirratti afaan kee guddisu, waan aadaa kee guddisu, waan duudhaa kee guddisu, waan Oromummaa calaqqisu yeroo hundaa qabaachuun barbaachisaadha. Amma nu biyya alaa kanatti keessattuu ijoollee keenya afaan Oromoo sanbattan guyyaa takkas taatu afaan Oromoo barsiisuuf hawwina. Sagantummaan miidiyaa irratti ijoollee teenya mee koottaa ijoollee kana laala afaan irraa barattanii jennuun hin agarra. YouTube kanarratti illee kan qubee xixiqqoo takkan arge malee homaa hin jiru. Fakkeenyaaf torbanumatti waan sagantaa ijoolleen illee ilaaltu. Yoo humna namaa gaafataa, baajata guddaa gaafataa inni naaf galaa. Sagantaa maanguddoon dhaggeeffachuu barbaadu. Namni guddaan sagantaa dargaggeessa hawwatu, hirmaachisu. Kun hedduu barbaachisaadhaan jedha sagantaa dhaabbataadhaan qabaatan cinaadha. Wanni biraa kan ol bahi gabbahi wanni kun afaan Oromootiin darbuudha. Afaan Oromoo kan guddisu keessa tokko miidiyaadha. Miidiyaan keenya dhugaa dubbachuuf haala amma jiru kanaan itti fufe afaan Oromoo balleessaa jira malee guddisaa hin jiru. Afaan varshinii hin jirre tokko kan isaan dhiyeessaa jiran. Afaan kunillee yookaan afaan Ingiliishitirraa daayireekt yookaan suduudan jijjiiruu tokko jira. Yookaan afaan Amaariffaatirra koppii gochuu tokkotu jira. Waan amma namni oduu yoo dubbisu waan baratame waan dur baratame dubbisa. Akkatti garagalcha tokko. Oromooni by the way oduu jechuun maal inni jettanii yoo media news coverage
how to prepare news akkaataa oduu itti dabarsan jettanii yoo gaafattan ordinary wannummaan salphaan ati jalqabdu akka anaaf atamma walitti taasifnu kanatti uummatatti himu jechuudha. Akkam ooltan jettee ila guyyaan har'aa kanatu oolee jettee nama fuulleen itti himuudha malee asii mastitee waan namni dhaga'een beeyne akkaataa namni ittiin haasofneen itti haasa'uu miti. Afaan Oromoo itti haasa'uu hin dandeenye gaazexeessan afaan Oromoo haasa'a suruma. Afaan isaan haasa'an rabbaa beeku. Kun loqodan beekne seenee raawwatan jecha hin taane walitti fidee waliin dhaa'uudha. Isaafuu hin galu dhugaa dubbachuudha. Namni jalqaba of ta'ee mul'achuudha gaazexeessan tokko. Ani loqodan itti dhaladhee guddadhee yoo haasa'e dogongorri nan godhu xiqqaadha. Yoo loqoda biraatan kooppii godha akka ebeluutitti sirbaan Oromoo nama jalliseetti Oromoo. Yoo loqoda biraan shaakala jedhe namni loqoda biraan baratinii miti. Afaanis jechoonnis wal'aata. Namu afaan wa beekuuf loqoda beeku noo dubbate afaan kun hin guddata. Namni illee waan qajeelloo dabarsa jechuudha. Inni kun baay'ee murteessaadha. Amma keessattuu guddina miidiyaatiif afaan keenya akkaataa itti miidiyaa irratti guddatu ijoolleen namni isarraa ilaala jechuudha.